luego el Señor me dijo, es el momento de volver. Y empezamos a volver. Y cuando vi mi cuerpo, quiero decirte algo ahora. Yeroo bara lubbuu kee dura jiru eessatti dabarsuu barbaadda? Mootummaa Waaqayyootti galuun siif filannoo moo dirqama? Garaan kee jannata saarraa moo isa boorii duukaa jira? Dhuga ba'umsa sadaffaa daawwannaa jannataaf si'ol Anjelikaa Zambraanootiin. Dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames warri eegan attam haa gammadan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:3. Yoomi 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 yoomu malaata. 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 Yesus ko yoom dukkalaata maraanaata. Fayyina Waaqayyo karaa ilma isaatii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesus Kiristoos dhala namaa hundumaatiif kennee fi eebba bara baraan inni qopheesse keessaa hirmaachuudhaaf afeerraa Waaqayyo akka isin maqaa ilma isaatti amantaniif isiniif kenne simattanii gooftaa fi fayyisaa lubbuu ta'u Yesus amantanii abdii keessan warri isarra kaawwattan amantoonni bakka garaa garaa jirtan martinuu nagaan gooftaa keenya biraa isiniif haa baay'atu. Isin warri dhuga ba'umsa kana dhaga'uuf Waaqayyo carraa isiniif kenne hundinuu kana ayyaanumtanidha. Waaqayyo jalqabatti uumamni hundinuu argama isaa keessa bara baraan isa waliin akka jiraatuuf uume. Kufaatiin seexanaa fi namaa garuu ajandaa jaalala Waaqayyo kana jijjiire. Kanaanis seexanni bara baraan isatti fottoqee namni garuu dogongorsa seexanaan waan kufeef Waaqayyo araaraan carraa jireenya haaraa karaa gooftaa Yesuus isaaf qopheesse. Warri jireenya qophaa'ee kana simatanii fi eeggatan yeroo bara baraaf ammas isa biratti fudhatamu. Warri irraa kaatan garuu xoofoo seexanaaf qophaa'ee dhiphina bara baraa sana keessaa dhuguun isaanii dirqama. Kunis du'a foonii booddee waa'ee galma keenyaa dubbachuudhaafi. Ibroota 9:27 irratti namoonni al tokko du'uudhaaf kaa'amaniiru isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu jedha. Guyyaa itti biyya lafaa kana irraa adda baanu hin beeknu. Bor jiraachuuf jiraachuu dhabuu keenyaaf ragaa amansiisaa tokko illee hin qabnu. Barichis bara dhumaa qofaa utuu hin taane bara dhumaa waan ta'eef kunis mallattoolee gooftaan keenya dhufaatii isa dura akka raawwatan tarreesse keessaa tokko illee utuu hin hafin hunduu raawwatamuudhaan ammas mallattoon inni raawwachiisaa innis saba hundumaatti lallabamuun wangeela mootummichaa humna guutuudhaan raawwachaa wanta jiruuf lammaffaa deebi'ee dhufuun gooftaa wanta itti eeguu tokko illee utuu hin hambisin beellama isaa xumurateera. Gooftaan keenya balbalatti dhiyaateera jechuudha. Nus bor jiraachuuf akkuma hin beekne gooftaanis deebi'ee dhufuuf akka beellama hin qabne yeroo bara baraa dura keenya jiru seexanaa wajjin galaana ibiddaa keessatti utuu hin taane Yesuusii wajjin mootummaa Waaqayyoo keessatti akka dabarsinuuf yeroo hundumaa mudhii hidhatamee fi ibsaa hin dhaamneen dammaqnee dhufaatii isaa akka eeggannuuf Waaqayyo karaa garaa garaatiin amantii keenya dammaqsuudhaaf obsaan jireenya keenya hojjeta, nu gorsa, nu barsiisa, nu ifata, nu jajjabeessa, nu adaba, nu qajeelchas. Qaama dubbii isaa keessaas tokko kan ta'e sagalee raajii fi mul'ataati. Namoonni garaa garaa biyya garaa garaa irraa raajummaa qabna, mul'ata argine, abjuu argine jechuudhaan waan Waaqayyoo biraa fudhatan nuun gahaa turaniiru, nuun gahaas jiru. Nus dubbii Waaqayyo namatti mul'isee himsiisu kana utuu hin tuffatin hundumaa sagalee isaatiin qorree isaa maatee dhiifnee isa gaarii ta'e fudhanna. Kanumaanis kanaan dura dhuga ba'umsa obboleettii keenya Anjelikaa Zambraanoo kan isheen gooftaa isa deebi'ee dhufu simachuudhaaf qophaa'aa jechuudhaan dhiyeessitee mul'ata jalqabaa dhoksaa jireenya bara baraa of keessaa qabu afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessinee turre. Ammas akka ittiin dammaqnuuf qophaa'uuf gooftaan daawwannaa haaraa isheedhaaf kenneera. Nus gargaarsa Waaqayyootiin dhuga ba'umsa haaraa kana ammas afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessineerra. Waaqayyo isa dubbii isaa isa bara baraa akka dhageenyuuf carraa nuuf kenneef galanni haa ta'u. Isa dhageenyes jireenya bara baraan nuuf haa godhu. Gooftaan hojii nu fayyisuudhaaf jalqabee fiixaan nuuf baasuudhaaf dhimmamaadha. Garaa isaa guutuudhaan waan nu jaallatuufis nutti dadhabuu hin dhufu. Obboloonni ergaan kun dafee ariifatee akka salphaatti saba Waaqayyo biraa akka ga'uuf tumsa garaa garaa gootan hunduu Waaqayyo ayyaanaa fi mul'ata kana caalu isin haa eebbisu. Focus Fellowship barattootaaf hojjettoota kiristaanotaa Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Baalee Roobee ji'a 9ffaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Anjelikaa Zambraanoo Mooraa jedhamti. Shamarree Ameerikaa kibbaa biyya Ekwaador jedhamu jiraattu yoo taatu dhuga ba'umsa ishee isa jalqabaa keessatti yeroo isheen barattu kolleejjii turte gooftaan attamitti tajaajilaaf akka ishee waame attamitti dhoksaa jireenya du'a boodaa jiru itti agarsiise namoota addunyaa guutuuf akka isheen dhugaa baatu akka inni godhe dabalees mul'aticha isiniif dhiyeessinee turre. Araaraa fi jaalala isaatiin Waaqayyo ergasii carraa daawwannaa kana ammas irra deddeebiidhaan kan kenneef yoo ta'u caalaatti akka hubannuuf
qorree akka of ilaalluuf ergaa isa duraa irra caalu dhuga ba'umsa of keessaa qabu qabattee ammas tajaajilaa jirti. Mul'ata dhoksaa jireenya du'a boodaa kana ammas gooftaan si'a sadaffaaf akka isheen fudhatee ergaa daawwannaa jalqabaa fi lammataa irraa addatee akka isheetti argisiisee fi kanas namoota hundumaa biraan akka geessuuf ergamni isheedhaaf akka kenname ibsiti. Mul'anni kunis addumaan kiristaanota warra wangeelaa warra ofiin jedhan kan ilaallatu yoo ta'u ergaa fayyinaaf Waaqayyo biraa namoota hundumaaf dhufedha. Asirratti ibsinee darbuu kan barbaannu daawwannaan ishee inni sadaffaan kun amantootaa fi tajaajiltoota keenyaaf ergaa isa caalu of keessaa qaba jennee waan fudhanneef daawwannaa isa lammaffaa yeroof irra darbinee ammaaf isa sadaffaa kana afaan Oromootti hiiknee dhiyeessine. Guutummaa daawwannaa isheetii kana intarneetii karaa yuutuubii akkasumas barreeffamaan karaa toora marsariitii yookaan weebsaayitii www.spiritlessons.com jedhu irraa seentanii hordofuu dandeessu. Dhuga ba'umsi inni sadaffaan kun kan gooftaan yeroo isa lammataa ishee fudhate sana dhuma irratti amma yeroo dhiyootti haala ijoolleen koo keessa jiran sitti argisiisa isheedhaan jedhee turedha. Kunis viidiyoo tajaajilaa isheen afaan Ispaaniishitiin ji'a adoolessaa gaafa guyyaa 6 bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti goote Karl X Kavam namni jedhamu gara afaan Ingiliffaatti jijjiiree irraa fudhatamee gara afaan Oromootti hiikame. Hiikkaa kana keessatti iddoo baay'eetti jechi paastoroota jedhu namoota waldaa kiristaanaa keessatti tajaajiluufis ta'e hojii tajaajilaa qindeessuuf iddoo duraa irra itti gaafatamummaadhaan jiraniif kan fayyadamamedha. Waldaa tokko yookiin iddoo lallabaa tokko yookiin feelooshipii tokko yookiin ministirii tokko yookiin sagantaa tokko yookiin waanuma kana fakkaatu irratti dura bu'aa hojii ta'ee namni yookaan namoonni hojjetu tarii paastarii, luba, hojjetaa wangeelaa, raajii, maanguddoota yookaan kan kana fakkaatan ta'uu waan danda'uuf iddoon paastarii jedhamuudhaan ibsame sun nama yookiin namoota hojii Waaqayyoo sana geggeessuudhaaf dursa irra jiran sana ibsuuf akka ta'etti yoo fudhatame ergaan dubbii kanaa caalaatti namaaf gala. Anjelikaanis dhuga ba'umsa ishee akka armaan gadii kanatti eegaluudhaan waltajjii irra dhaabbattee jirtu irraa dhiyeessuu eegalte. Turtii gaarii. Que el Señor le bendiga a todos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Yeroo kanatti taanaa koo isa amanamaa kan ta'e hafuura qulqulluu nafeera kan na keessaa dubbatus mul'ata naaf kenneef kan dhugaa ba'us isa qofaa haa ta'u. Akka ati na amantuuf waa'ee mul'atichaa dubbachuu hin barbaadu. Maaliif akkan dubbachuu hin barbaanne beekuu barbaadda? Sababiin isaas namoota hin amanne baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti argita. Namoota hin abboomamnes baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti argita. Wantoonni kun kan jiran waldaa kiristaanaa keessa waa'ee isaa dubbachuu hin barbaadu. Garuu Waaqayyoof abboomamuutu anarra jira. Mul'ata baay'ee xiyyeeffannoo fi hubannaa baay'ee barbaadudha. Yoosiif galuu ta'ullee Waaqayyo akkasiif ibsuuf kadhadhu. Fedha Waaqayyo guutuudhaafan bakka kana dhufe. Kanaan duras ta'uu ammas ani si gaddisiisee dhiifama naaf godhi. Hundumaa keessan iyyuu jaalala Yesuus Kiristoosiin sinan jaalladha. Macaafa qulqulluu keessan banadhaa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa eegallee kan jiru dubbifachuudhaan jalqabna. Utuu dhimma kutuudhaa baate illee of jajuun anaaf hin ta'a. Amma immoo waa'ee isa gooftaan yeroo adda addaatti anatti agarsiise waa'ee isa inni anatti mul'ises nan dubbadha. Namni kiristaanii tokko waggaa 14 dura bantii Waaqaa keessaa gara tarree isa sadaffaatti akka ol butame nan beeka. Namummaa isaa fooniitiin ol butamuu yookiinis namummaa isaa hafuuraatiin ol butamee isaa Waaqayyootu beeka malee ani hin beeku. Inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye, dubbii namattis himamuu hin taane dhaga'e. Ameen. Abbaa keenya bara baraa kan taate, humna hundumaatiinis kan guutte. Araara keef jaalala keef galanni guddaan siif haa ta'u. Waan nu gidduutti argamteef galanni guddaan siif haa ta'u. Amanummaa keef ulfaadhu. Abbaa keenya ati as nu gidduu jirta. Yeroo kana fedha keef tolle jenneerra. Ergaa kee waldaa kee bira ga'i. Akka nuti dhugaa hafuuraaf si barbaannuuf akka si jaallannuufis guyyaa hundumaa jaalala kee keessa jiraannuuf. Yaa Abbaa kana keessaa dubbatu si qofaa haa ta'u.
sinkaradha jireenya koo fi jireenya obboloota ergaa kana dhaga'anii namoota viidiyoo kana ilaalan hundumaattis yaa gooftaa dubbadhu kan dubbatu ana hin ta'in akkati waldaa keetti dubbattuuf barbaada dubbii koottis mormeera nan morma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu dubbii koo hundumaa siif kenneera maqaa gooftaa Yesuusiin siif haa ta'u amiin amiin. Amma Yesuusiin jajadhaa sababiin isaas inni nu gidduu jira kanaaf dhugaa ba'uu nan jalqaba waan ani isinitti himu keessaa ani gooftaadhaan nagaa yaa gooftaa nan dadhabe jedheera. Namoonni tokko akka waan dhimma hafuuraa keessa galee baay'ee sokkeetti na ilaalu garuu an akkas miti ani akkuma keessan nama foonii fi lafee qabu garuu namoonni hafuuraan baay'ee sokkiteetti jedhanii na yaadu ani garuu nama dadhabduu dogongora baay'ee qabdudha wanta tokko akkasin hubattanan barbaada innis gonkumaa gooftaadhaan si'a tokko si'a lama si'a sadii si'a afur yookiin si'a kuma daawwannaa jireenya dura booddee kana naa kenni jedheenii hin beeku araaree isa guddaa irraa kan kee kana godhe yeroo baay'ee nan bo'a sababiin isaas kun waan salphaa miti dhugumattis waaqayyoon amanamuun tajaajiluu baay'ee gaariidha garuu ija jabeessa ta'uu gaafata. Yeroo gooftaan lubbuu koo fudhate kadhannaa qalbii jijjiirannaa yookaan gaabbii seenneerra turre hundumti keenya iyyuu boonyee kadhachaa turre kadhannaa kana booddees wanta ani yaadadhu dooktariin dhufeera jedhanii yeroo isaan mana keessaa haasa'an ture ergasiis amma gooftaan lubbuu koo anatti deebiseetti ija koo hin bananne yeroo an ija koo dunuunfadhee ture gooftaan gara koo dhufee ture. Kana booddees qaamni koo baay'ee dilallaa'utti ka'e miirri sirriin natti hin dhaga'amne bu'aa kadhachaa yaa gooftaa na gargaari jechaan ture yeroo kana hundumaas ani ittiin dubbadhullee hin dhabe yeroo isaas halkan keessaa naannoo sa'aatii 6:00 ture kunis yeroo ani mul'ata itti arguu jalqabeedha jedheen amana obboloonni ana waliin turan hunduunaaf kadhachuutti ka'an. Mul'aticha ergamaan waaqayyoo ilaali lafa argaa jirta waldaa kiristaanaa amantoota ilaali waldaanni kuni amantoota 20,000 qaba inni kuni 10,000 inni kun immoo 1,000 qaba garuu waldoota kana keessa amantoota dhugaa kan ta'an baay'ee muraasa argaa jirtaa jennaan eeyyeen jedhee deebiseef ergamichis waan abbaa koo akka ani sitti himuuf anarraa barbaadu sitti himuufan anarra jira naan jedhe ergamaa inni anatti haasa'aa jiru kun hangafa ergamootaa isa ta'e Mikaa'elidha. Anis ilaali kana waldaa kiristaanaa cubbuudhaan guutteetti waldaa keessa cubbuu baay'ee jira waldoonni baay'ee hafuuratti du'oodha naan jedhe mul'ata kanas amantoota yookiin kiristaanota wangeelaa warra wangeelaa ivaanjelikaa kiristaan jarchis warra ta'an keessaa harki 80 kan ta'an alattafuuf akka jiran argeera. Waaqa dilallaa waan ta'aniif ani hin beeku jedhamuuf jiru ergamaa waaqayyoos waan hin barbaanneef yookiin waaqayyoof iddoo waan hin qabneef sababii cubbuu isaaniitiif fedha waan hin qabneef alattafuuf jiru harki 20 kan ta'an qofaatu Yesuusii wajjin ta'uuf ol butamu kunis kiristaanota dhugaa qofaaf dubbii waaqayyoos kanaaf warri waaman baay'eedha warri fo'aman garuu muraasa Maatiyos 22:14 irratti jedha amanneerra garuu waamamneerra garuu waamamuu qofaas miti fo'amuu qabna. Harmee koo fi namoonni ana waliin turan kan anatti himan ganama keessaa naannoo sa'aatii 3ti hafuura dheeraa baafadhee achiin booda guutummaa guututti arganuu akka ni dadhabeedha. Wantoonni waldaa baay'ee keessatti ta'aniif meesniifan ibsa baay'inni iddoo kan fudhatee jiru waa'ee amantaa yookiin hayimaanootii isa jedhamudha sagalee waaqayyootiif abboomamuun hin jiru waldaa keessatti namoonni baay'ee itti tolee gooftaa ni waaqeffatu ni gammadu ni utaalu yookiinis ni dannasu afaan haaraanis ni dubbatu manatti yeroo galan garuu raawwatanii jijjiiramu jireenyi isaaniis akkuma seexana mataa isaa ta'a kunis waldaa keessa jira yeroo manatti galanii waan garaa waaqayyoo gaddisiisu dubbatu hin kadhatan sagalee waaqayyoo hin dubbisan dabalees argamuu waaqayyoo hin barbaadan waaqayyo eenyu keenyayyuu akka alattaaf nu hin barbaadu amantoonni harka 80 lammaffaa deebi'anii dhufuu gooftaaf qophaa'uu
ta'uu dhaabuun isaanii baay'ee na gaddisiisa. Sababni isaas waldoonni jaalala Yesuus isa dhugaatti qabamanii jiraatan baay'ee muraasa. Yeroo gooftaan Yesuus anatti dubbachaa ture ergamoonni cal jedhanii turan. Innis mucaa koo kiristaanonni akkasumaan fedha malee jiraatan yeroo ani argu lapheen koo baay'ee na caba. Karaa isaanii isa duriitti jaalala isaanii isa duriittis akka isaan deebisamaniif ijoollee kootti anaaf himi naan jedhe. Guyyoota 21f hundumti keenya iyyuu soomaaf kadhataan dhamaanee fuula Waaqayyoo barbaadaa turre. Booddees waa'een darbee dhiifnee gooftaa wajjin duratti deemna. Gooftaanis akka nu waliin ta'u dubbii isaa keessatti waadaa nuuf seeneera. Dogoggoroota kara fuulduraatti dhufan danda'aniif hin yaadda'inaa. Kana tilmaamuu hin dandeenyu. Gooftaan wajjin itti fufna. Dogoggoroota kee ani hin beeku yoon ani ta'eeyyuu inni kun homaa miti. Fuulduratti deemuu qabna. Sababiin isaas warra dhugaaf hafuuraan fedha guutuudhaanis Waaqayyoon barbaadantu argamuu isaa keessatti jiraachuu danda'a. Yaa waldaa kiristaanaa amantoota jajjabeessaa Kiristoos keessattis nu hundumti keenya iyyuu maatii tokko. Akka isin Waaqayyoon barbaadataniif isinittan hima. Isaan jajjabeessaa calluma jedhanii taa'uuraan mormaa. Waan gooftaan anaan jedhe yoon isinitti hime waldaa kiristaanaan abboommii isa kam akka isheen irraanfatte beekta? Baay'een jaalala jedhu. Warri kaan immoo amantii. Abboommii waldaan kiristaanaa keessaa irraanfatte garuu qulqullummaadha. Sagaleen koo akkuma qulqulluu ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedha naan jedhe. Kun waan gooftaan anatti himedha. Keessi keenyatti akka alaa mul'annus qulqulloota ta'uu qabna. Garaa fi laphee qulqulluu hafuura qulqulluu itti gammade keessa boqotu qabaachuu qabna. Garaa jaalala isa guute, garaa Waaqayyoon guute. Ergamoonni anatti dhiyaatanii qophoofteettaa naan jedhan. Gooftaanis sodaa koo hundumaa waan na keessaa fuudheef eeyyee qophaa'eeran jedheen. Isaanis tole nuyis si eegaa turre naan jedhan. Daawwannaan inni amma kun isa duraa lammaffaa irra adda. Amma jannata keessaa akka duraatti hin galle. Tokkichumaan keessatti seenne yeroo ani naannoo koo ilaalu uffata bareedaa asii gadi dheeratu uffadhee akkan jiru hubadhe. Deemus eegalle. Jalqabattis ergamoonni anatti dubbachaa hin turre gooftaa waaqessaa turan. Takka turanis waan asitti arginuuf baay'ee waan qabnuuf waan hundumaa ilaalinaan jedhan. Anis bakka tokko kanneen ani daawwannaa koo isa jalqabaa keessatti arge. Kanneen akka abaaboo garaagaraa maanduuba babbareedoo fi kan kana fakkaatan ilaaluuttan ka'e. Maanduuba babbareedoo sana dura yeroon darbeetti bakka ijoolleedhaan guuttee jiruun bane. Ijoolleen kun umuriidhaan naannoo waggaa 2 yookiin 3 ta'u. Ni taphatu, ni utaalu, ni faarfatu. Utuwaan isaan ilaaluu jiru ergamaan Waaqayyoo sun ilaali mootummaa Waaqayyoo warra akkasiif ta'a naan jedhe. Yaadadhu akka ani warra lapheen isaanii banaaf qofaaf ta'e. Ijoolleen kun baay'een isaanii warra ajjeefamanidha. Baay'een isaanii haadhota isaaniitiin yeroo gadameessa keessa turan ajjeefamanii ba'ani. Yeroon isaan gooftaa waaqeffatan ittuma fufeen ilaali. Akka ani hubadheettis naanna'anii taphatu. Attam akka an jedhu hin beeku. Garuu akkuma taphatanii ittuma fufanii gooftaa waaqeffatu. Yeroon gara isaanitti deemetti isaanis gara kootti dhufutti ka'an. Baay'ee natti dhiyaatan. Ergamichi Mikaa'ilis inni anatti dhiyoo ture gooftaan har'a ijoolleedhaaf jaalala guddaa siif kennee naan jedhe. Kanan duraas ijoollee nan jaalladha. Garuu amalli isaanii yeroo tokko na jibbisiisa. Yeroo isaan bo'an, yeroo isaan baay'ee haasa'an anatti hin tolu. Mikaa'ilis Waaqayyo ijoolleedhaaf jaalala addaa siif kenne. Yeroo gara biyya lafaatti deebitutti akkuma dammaa isaanitti taata. Isaanis si barbaadu. Atis eebba isaaniif taata. Waaqayyo maaliif jaalala kana ijoolleedhaaf akkasii keessa kaa'u beekta? Lubbuu isaanii akkati boojituuf Si'ool keessaa ijoollee baay'ee jira. Kanan maatii isaanii akka beekaniif dubbadhu naan jedhe. Dhaloota si'anaa keessa ijoolleen jiran baay'ee of hin bulu. Maatii isaaniif hin abboomaman. Ijoolleen baay'ee hojjaadhaanis ta'u akka bakkeedhaan mul'atutti xiqqoo fakkaatu. Garuu sammuun isaanii yeroo tokko dargaggoota bira darba. Kunis maaliif akka ta'e beekta?
bara kana seexanni televiziyoonii fayyadamee ijoollee baay'ee karaa irraa kaachisuuf jira. Daawwannaa baay'ee isaan ilaalan karaa tokko illee waan isaan karaa sirriitti isaan qaree maatiin illee baay'inaan hin abboomamne. Garuu daa'imman fiilmii poornoogiraafii yookiinis ejja ilaaluun danuudha. Argamni tapha kaartoon geems televiziyoonii irraa kan daawwatan hamma isaan hin barsiisu hammina malee ijoolleen baay'ee kana waan daawwataniif guddis badii fi ofiin buloo ta'u. Maatii isaaniif yeroo hundumaa hin abboomaman. Sababoota kanaafis dhumni isaanii si'ool ta'a. Dhugumatti mootummaa Waaqayyoo ijoolleedhaaf ta'a. Garuu warra Yesuusiin laphee isaanii keessaa qaban qofaaf. Jannata keessatti ijoolleen sun ni taphatu, gooftaanii waaqeffatu. Gammachuu isaanii arguu kootti baay'een gammade. Yeroo ergamaan Waaqayyoo baay'een isaanii warra gadameessa keessa ajjeefamanii baafaman ta'uu isaanii natti baay'een gadde. Sababiin isaas dubartoonni baay'ee ulfa baasu. Dargaggoonni warri dullooman kan heerumanis kan hin heerumnes dubartooti kun ijoollee isaanii hin barbaadan. Yeroo tokko abbootii isaaniitu haadhota kana kara mana ulfa baasutti geessa. Ijoolleen sunis Waaqayyoon fudhatamu. Garuu abbaa fi haati lafa irraa cubbuu balleessuutti ta'u. Sagalee Waaqayyoo immoo warri lubbuu balleessan mootummaa Waaqayyootti akka isaan hin galle dubbata. Dubartoonni baay'ee lubbuu ijoollee keessattis ajjeesuu isaanii yeroo ani hubadhe baay'een gadde. Dhiirotaa fi dubartoonni baay'ee cubbuu guddaa kana hojjeta. Kana gootanitti yoo ta'e ammuma qalbii jijjiirradha. Maaliif akka ta'e beektu? Waaqayyo araara hin kadhattan taanaan guyyaadhumatti isin irratti farachiisa. Ijoolleen keessan dhugaa isin irratti ba'uuf dhufanii ati abbaa kooti, ati haadha kootis garuu na ajjeefte isiniin jedhu. Dhiphina attamii isinitti dhufuuf akka jiru mee tilmaamaa. Isin jaallatu isiniif dhiisus. Garuu yoo qalbii hin jijjiirrattan ta'ee firdii bara baraatiin si'oolitti gatamtu. Cubbuu kana dhugumaan waldaa kiristaanaa keessa waan godhamaa jirudha. Anaaf ergamoonni sun iddoo sana dhiifnee gara iddoo gooftaa Yesuus jirutti deemuu jalqabne. Baay'ee natti tolee ture. Yeroo isaa bira geenyus harka na fuudhe. Innis akka mucaa reefuu dhalattuu abbaa ishee jaallattu tuqamtuuttis anatti dhaga'ame. Innis harka koo na qabee gara bakka dukkanaa limixii tokkotti deemuu jalqabne. Achittis lababoo ibiddaa guddaa tokkotu ture. Adeemsa gara giddugala si'oolitti. Gooftaan Yesuus wiirtuu walakkeessa si'ool dhaqaa jirra naan jedhe. Walakkeessa si'ool walakkeessa qaba moo jedhee gaafadheen. Eeyyee mucaako si'ool wiirtuu yookaan walakkeessa qaba. Maal akka achi keessa jiru sittan agarsiisa. Paasteroota baay'ee, hojjettoota wangeelaa, raajotaa fi ergamoonni baay'ee as keessa jiru. Namoonni kun yeroo tokko na tajaajilaa turani. Amma garuu iddoo kanatti gatamanii jiru naan jedhe. Boo'icha koo humna guddaadhaan na harkaaf futtee. Hin ta'u gooftaa, ani kana dabaree ilaaluu hin barbaadu jechuuttan kee. Deemsi keenyas itti fufeera. Anis akkan argaa jalqabettis natti dhaga'ame. Karaa nuti keessa deemaa jirru dhiphaa fi dukkanaa'oo ta'uu isaas nan hubadhe. Seensa waan akka sibiila irraa hojjetame tokko bira yoo geenyu naaf banamnaan ol seenne. Akkuma ol seenneen sagalee namicha bo'aa jiru nagee. Sagalee isaa ol kaasee abba asii na baasi kana caalaa turuu hin dandeenye jedhee iyya ture. Anis gooftaadhaan eenyunni yaa gooftaa namoonni na tajaajilaa turani sittan agarsiisa erga jette namni kun biyya lafaa irra yeroo ture si beekuu qaba. Utuwaas si'ool jiru maaliif akka inni abbaa jedhee si waamu naaf hin galleen jedheen. Gooftaanis paastarii ture naan jedhe. Namticha akka waan wangeela baatuttis dhaabbatee qalbii jijjiirradhaa obboloota Kiristoos qalbii jijjiirrachuu qabdu jedha. Maaliif asitti lallaba jedhee gooftaa gaafannaan namoonni waanuma biyya lafaa irratti jiran hojjeta asit keessattis itti fufanii hojjetu naan jedhe. Yeroo kanas erga boo'ichaan erga paastarii ta'e maaliif as dhufuu danda'e jennaan gooftaan mucaako kun sababii kanaaf jedhee iskiriinii irratti jireenya isaa lafa irraa maal akka ture natti agarsiise. Biyya lafaarra yeroo turetti baay'ee namoota kabaja.
mana waaqayyoo keessatti nama qooduun cubbuudha. Lallabni isaas iddoo aarsaa irraa qoqqoodaadhaan namoonni qabeenyaa qaban namoota gurguddoo kan qarshii qaban kan sodaa waaqayyoo of keessaa hin qabne kabaja addaa kennuudhaan qoodaa uuma. Warri sodaa waaqayyoo warra isaanii keessaa hin qabneef kabaja qooda. Ani bo'aa yaa gooftaa nama qooduun cubbuu akka ta'e hin beekuun ture jedheen. Gooftaanis eeyyee mucaako namoonni baay'ee waldaa isaanitti qabamanii ni tajaajilu barbaadu turan. Innis garuu akka isaan hirmaataniif hin eeyyamneef. Paastariin kun qoodaa hojjete kana irrattis qalbii hin jijjiirranne. Cubbuu isaa kanaaf namoonni baay'ee gara koo hin dhufne. Sababii inni as galeef kanaaf asumaan Si'ool keessa iyyuu dubbii koo qoqqoodaadhaan lallabaa jira naan jedhe. Si'ool keessatti namtichi kun namootatti dhiyaatee lallaba koo kana qabadhaa jechaa ture. Gara gooftaa ilaales yaa abbaa kana caalaa as turuu hin dandeenye iddoo kana keessaa na baasi. Kana caalaas cubbuu hojjechuu hin barbaadu carraa biraa naaf kenni jedhe. Gooftaanis deebisee carraa biraa hin qabdu baay'ee yeroo sitti darbeera jedheen. Namootattis akka ani himuufis gooftaan deebisee hojii wal qoqqooduu hin hojjetinaa cubbuudha jedhiin naan jedhe. Anis tole gooftaa amma ergamoota wajjin deemuu barbaadan jedheen. Utuaan dubbadhu wanta ani hin dubbatin darbuu bira hin barbaanne gooftaan takkaa hin argine. Uffata isaas harka isaa yoo ta'e malee fuula isaa arguu hin dandeenye. Yeroo ani nan ilaala jedhutti iyyuu iji koo akka waan jaamee ta'a. Si'a baay'ee imimmaan uffata isaa irraa asii gadi lolola'u nan arga. Qubee isaas warqee irraa kan hojjetamedha. Imimmaan isaas qubee isaa irratti yeroo gadi bu'uutti waan akka cabbii uuma. Yeroo baay'ee akka mucaa xinnoo hirqinfatee bo'a. Mucaako garaan koo baay'ee dhiphatteetti naan jedha. Cubbuu keessanitti yeroo ani argu garaan koo baay'ee gadda. Nuyis kanan jedhuufis anis ni dabalata. Baay'ee cubbuu hojjechuu keenya irraa cubbuu hojjechuu hin barbaadu. Hidhaa cubbuu keessattis nu hiikuu barbaada. Hammina fedha foonii hundumaas gannee hafuura isaatti akka nuti deebinu fedha isaati. Mootummaan isaa keessattis waan guddaa nuuf gochuu barbaada. Kami karang kajelota, nu olchi idolata, nu gargari kaya gufta. Kami karang kajelota, nu olchi idolata. Gara kutaa Si'ool kan birootti. Iddoo aarsaa waldaa kiristaanaa keessatti cubbuu hojjetamaa jiru kana waa'ee muuziqaa wajjin wal qabatee jiru sittanii manaan jedhe. Gooftaanis namoota iddoo aarsaa irratti muuziqaa biyya lafaa kan akka rook, reegee staayil, raappee muuziqii faa taphatan dhaggeeffatan natti agarsiise. Kunis waaqayyo baay'ee gaddisiisa. Innis akka nuti dhugaaf hafuuraan isa waaqeffannu nurraa barbaada. Warra sobaaf fooniin muuziqaa isaaf dhiyeessan hin barbaadu. Si'ool keessa utuu jirru gara bakka biraa dhaqne. Atittis dargaggeessa muuziqaa kiristaanaa raappee fi reegee staayiliidhaan faarfannaa ani beeku tokko faarfatuun arge. Maaliif as dhufe gooftaa kana sirriitti baruun barbaada nan jedheen. Yeroo kanas sirbitoonni meeqaaf meeqa Si'ool keessa akka jiran yaadachuutti ka'e. Salliinaa Maayikil Jaaksanii fi kanneen biroos Si'ool keessa gubachaa jiru. Gooftaadhaan waldaa keessa faarfachaa ture miti nan jedheen. Innis eeyyee faarfachaa ture naan jedhe. Isa booddees calluma jedhe. Gooftaan gurbicha bira akkan dhaquuf anaaf eeyyamee ture. Garuu harka koo na qabeeti. Anis gurbichaan haasa'uun jalqabe. Innis akkas naan jedhe. Maqaan koo Maarqosan jedhama. Iddoo kanan dhufeef waaqayyoon waaqeffachuu irraa muuziqaa raappee istaayilii faarfachaan ture. Kanas waldaattan godha. Kadhachuu garuu hin jaalladhu. Jireenya kadhataa hin qabu. Kadhataan argamuu waaqayyoo keessa ta'uufis hin barbaadu. Sababii faarfannaa koo kanas dargaggoota kara waldaatti fiduuf jedheen. Karsharboota gara waldaa akka isaan dhufaniifis jedheen barbaadeen ture.
kana karaa isatti fidu waaqayyo mataa isaa akka ta'es hin hubanneen ture. Dhimmi garaa isaanii isa qofaa ilaallata jedhe. Anis ergan as dhufe waggaa meeqa teeraa jedheen. Waggaa 4 naan jedhe. Sababii kan biroo ittiin as dhuftee jira jedheen. Innis deebisee eeyyee baay'een of tuula waanan ta'eef as dhufuu danda'e. Asittis kunoo seexanoonni walitti fufiinsaan na dhiphisanii natti kolfu. Muuziqaa biyya lafaa meeshaa nuti ittiin dargaggoota gara bakka kanatti finnuudha naan jedhu. Yeroo anatti haasaan yeroo faarfatus Maarqos guutummaatti marfamee ture. Dhannisaa fi harki isaa boofaan hidhameera. Bo'aa na gargaaruu dandeessaa naan jedhe. Lakki Maarqos hin danda'u utuu ani danda'e sin gargaaran tureen jedheen. Innis raawwadhee akka nasii ba'uu hin dandeenye hubadheera. Kunoo dhiphina keessan jira na ilaali. Yeroo ani du'ee waan akka boolla sibiila keessatti kuufee achi keessas si'ool keessatti gaafan lafa dha'u dhagni koo na dho'ee raammoo keessaa yaa'e. Ergasiis hamma yoonaattan dhiphachaa jira. Bifni koo illee ni jijjiirame. Labooboonni ibiddaa si'ool na gubaa jiru. Kana caalaas dandamachuu hin danda'u. Hafuuronni hamoonis kun mootummaa keenya waan naan jedhaniif seexonni waaqa kooti naan jedhu. Anis waan naa gale garuu lafa irratti carraa qalbii jijjiirrachuun qaban ture jedheen. Innis boo'ichaan dargaggoonni akka isaan Yesuusin waaqeffatan itti himi. Waldaa guutuun akka isa waaqeffatan itti himi. Waaqayyo warra dhugaatiin isa waaqeffatan barbaada naan jedhe. Ergaa inni haasa'ee xumuree ibiddi dhufeenu gidduu gale. Akkuma xiqqoo irraa siqneen inni ibiddichaan liqinfame. Yeroo haasaa tures ibiddichi amma mudhii isaa qofaatti ol ka'ee ture. Achi jecha isa dhumaa erga inni xumuree booda garuu dhiphinni isaa akkuma duraatti itti fufe. Gooftaanis deebisee mucaa ko namoonni baay'ee namoota biyya lafaa keessa jirani amala badaa garaagaraa fi araada kan qaban qophiilee fi muuziqaa garaagaraatiin ofitti harkifna jedhanii yaadu. Kun garuu miti. Ana biraa yoo hin taane namni dhiifamuu cubbuu kennuuf hin danda'u. Kunis hojii hafuura qulqulluuti. Kan namni cubbuu isaatiif akka qalbii jijjiirratu godhu kan laphee namaatiin bo'u ana. Fayyinni namaas ana qofa harka jira. Namoonni garuu akka waan fayyisuu danda'anitti of yaadu naan jedhe. Kun waan gooftaan anatti himedha. Kunis anaaf baay'ee cimaadha. Amma iyyuu cimaadha. Salphaa miti. Muuziqaa akkasii kan hordofnu yoo ta'e dhaabuu qabna jedheen yaada. Kunis dhimma siif waaqayyo gidduu jirudha. Ani sitti himuudhaan fedhii waaqayyoon raawwadha. Isa kana waan sitti himeefis itti gaafatamummaa kana jalaa hin jiru. Innis kun wanta ani irraa barbaadudha. Yoo ani isaaf hin abboomamu ta'e si'ooltu na eeggatu. Iddoo sana dhaquu immoo hin barbaadu. Achittis jireenya koo akka raawwatamu hin fedhu. Kanaan si'a sadaffaa achi dhaquu kootis jireenya isa lafaa irraa caalaattis akkan sirrii fi qabatamaa ta'e hubadheera. Akkuma nuti kutaa Maarqos keessaa baaneen innis arrabsoo isaa itti fufe. Gooftaanis sabni koo dhugaaf hafuuraan akka isaan na waaqeffataniif itti naaf himi naan jedhee. Gara kutaa si'ool kan birootti. Yommuu kutaa sattaanuu dhaqneetti immoo dubartii of durattan arge. Isheenis kana caalaa kana jala dhaabbachuu hin dandeenye. Gooftaa kana caalaa danda'ee hin dhaabbadhu. Na gargaari jetti turte. Yeroo biyya lafaa irra turte waggaa baay'eedhaaf gooftaa tajaajilaa turte. Erga du'anii booda dheerina umurii gooftaa beekuun gatii argatan hin jiru. Fayyina keenya garaa keenya guutuudhaan gooftaa tajaajiluu fi jireenya keenyas fedha isaa tajaajiluudhaan arganna. Dubartii kun sagalee waaqayyoo beekti. Daldabduuyyuu turte. Garuu sababii ejjituu taateef si'oolitti gatamte. Kun waan baay'ee nama gaddisiisee ture.
si'ool keessatti akkuma warra ejja hojii isaanii godhatanitti boofaan dhiphifamaa turte. Isheenis seexanaan ani haadha manaa paastarii na hin tuqin kana na hin godhin jetti turte. Garuu afurri hamaan sun ishee dhiphisuu hin dhiifne. Dhimmi cubbuu ishee irrattis gooftaan waanuma isheen naan jettee naaf mirkaneesse. Ejjituu waan turteef as dhufte naan jedhe. Biyya lafaarra yeroo turte haadha manaa paastarii turte, ijoollee qabdi. Garuu abbaa manaa isheetiif amanamuu dhabuu irraa ishee hin ittifne. Maal akka ta'e beektaa? Cubbuun akkasii kun waldaa baay'ee keessa jira. Tajaajiltoonni gooftaa baay'ee iyyuu cubbuu kana ni hojjetu. Kun dhaabbachuu qaba. Yeroo dheeraadhaaf raawwatameera. Seexanaan mormaa innis dhiisee isaan baqata. Amantii keessan iyyuu Yesuusii irraa kaawwadhaa. Kana arguun naaf waan salphaa hin turre. Cubbuun kunis yeroo baay'ee akka raawwatamu yeroo hubadheettis baay'een gadde. Waldaa hundumaa keessattis argamuu baatu iyyuu waldoota baay'ee keessa jira. Gara kutaa si'ool kan birootti. Itti fufnee gara kutaa biraa seenne sagalee dargaggeessa ani achi keessatti dhagee iyyee caraanee na gargaari gooftaa na gargaari gooftaa na gargaari jedha ture. Dargaggeessichi iyyu kun yeroo biyya lafaa irra turetti hojjetaa wangeelaa ture. Ittuma dabalees cubbuu ejjaan nama hojjechaa turedha. Cubbuun kun si'a baay'ee raawwate. Sagaleen Waaqayyoo garuu of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu hafuudhaan haa heerumanis kajeellaa foonitti gubachuu irraa fuudhuu heerumus wayya. Tokkoffaa Qorontos 7:9. Kajeellaa foonitiin gubachaa jirta yoo ta'e gaa'ila qabadhu. Gaa'ila qabamtanii cubbuu hojjechuu dhaabuu wayya. Cubbuuttis qabamtee utuu jirtu yoo duute si'ooliin dhaqxa. Namni kun sababii cubbuu hojjechaa tureef kan inni si'ooliin dhaqe. Dubbii Waaqayyoos ni lallaba ture. Kun kan nu barsiisu kiyyoo diinaatiin akka nuun hin qabamneef yeroo hundumaas kadhachuu fi dammaqoo ta'uu akka nu irra jirudha. Diinni yeroo hundumaa karaa itti hojjettoota Waaqayyoo miidhuu barbaada. Seexanoonni miiliyoonatti lakkaa'aman lallabdoota wangeelaa qoruudhaaf qophaa'anii jiru. Waldaa kiristaanaa hojjettoota yookaan paastoroota isheetiif jabeessitee kadhachuu qabdi. Warra kan ishee qofaaf iyyuu utuu hin taane hojjettoota wangeelaa garaagaraa guutummaa addunyaa irra jiraniifis akkasumas tajaajiltoonni yeroo hundumaa falmaa fi miidhaa seexanaa jala waan jiraniif eegumsi isaaniif godhamuu qaba. Agartee tajaajilaa ta'uun waan salphaa miti. Lolli diinaa nutti heddummata. Akkuma inni dargaggeessicha biraan deemneen lallaboo ibiddaasuun isatti marse. Dhiphinni isaas akkuma duraatti itti fufe. Waa'ee nama kanaatiif garaatu na dhukkube. Kanas kanan dubbadhe sagalee Waaqayyoof abboomuu akka nurra jiru isin hubachiisuufi. Maqaakeetiin faarfanneerraa raajii baay'ees tuffanneerraa eenyu jira galmee keerraa nu gargaarii kaaya gooftaa kamii karaan qajeelotaa nu oolchi ibidda olataa nu gargaarii kaaya gooftaa kamii karaan qajeelotaa nu oolchi ibidda olataa. Gara kutaa si'ool kan birootti. Erga kutaa sanaa baanee immoo kutaa biraa seenne asittis paastariitu dhiphinaan gubamaa jira. Namtichi kun immoo harka isaatti akka nama dhugaatii alkoolii dhugaa jiru godhee jira. Yeroo lafa irra ture dhugduu ture. Anis paastariin garba dhugaatii ture si'ool keessatti argee jedhee yaada. Waldaa isaa keessattis fakkaataadha. Namtichi kun waldaa guddaa amantoota hedduu of keessaa qabu gaggeessaa ture. Gooftaanis kan aanatti mul'isee dhuguu isaa qofaas osoo hin taane akka inni soobu akka inni ejjus. Paastarichi cinattis seexana akka dubartii isatti mul'attuutu ture. Si'ool keessattis dhugaatiin isaa fi seexana isa dhiphisiisu isaatti mul'attu waliin ejjaa isaa itti fufe. Namtichi akkas naan jedhe ani paastariin ture sagalee Waaqayyoos lallabaan ture garuu sagalichaaf hin jiraanne
dhugaatii nan dhuga ture haadha manaa kootiifis hin abboomamne karaa cubbuu kootittis kan irraas gaafa tokko illee qalbii hin jijjiiranne namtichi kun dubbii waaqayyoo warri haleelan fi machaan akka isaan mootummaa waaqayyoo hin galle akka inni dubbatu ni beeka har'as biyya lafaa kana keessatti namoonni baay'ee dubbii waaqayyoo ni lallabu garuu cubbuu keessa jiraachuu inuma itti fufu cubbuu dhaabanii gara mootummaa waaqayyoo barbaaduchittis deebuutu namarraa eegama paastarichis akkasnaan jedhe namoonni gara bakka kanaa akka hin dhufneef of eeggachiisi adaraa ibidda si'ool jalaa akka baatuufis waldaaf of eeggachiisi jedhe gamoo ijaaruun jireenya jaaluu waldaa kiristaanaa hubadhu eessa akka jirtu yaadadhu gamoo ijaaruun jireenya jaaluu waldaa kiristaanaa hubadhu eessa akka jirtu yaadadhu ittimsee eeyitolota bittimsee tiksituu tiddoo gadhiise bittimsee eeyitolota bittimsee tiksituu tiddoo gadhiise. Gooftaanis jireenya inni biyya lafaa keessatti dabarse keessaa waan iskiriinii guddaa tokko irratti natti agarsiise lafa irratti lallabaa ture haati manaa isaas tajaajila isaa keessatti isa gargaarti turte qabeessaa fi badhaadhaa ture garuu maal akka ta'e beektanii si'ool keessatti carraan fayyinaa tasumaa hin argatu bara baraan kan isaa dhiphifamuu kun qabeenyaa isaati galgalli paastarii attamitti si'ool keessaa ta'uu yeroon argu baay'een gadda gooftaadhaanis deebisee kana caalaa arguun barbaadu kana caalaas lallabuu hin barbaaduun jedheen innis deebisee mucaaf jaalala koo raawwachuu qabda abboomamuu qabda kunis maaliif akka ta'e sittan agarsiisa jedha. Kami karang kajenota, nu ochi idolata, nu gargari kaya gufta. Kami karang kajenota, nu ochi idolata. Gara kutaa si'ool kan birootti. Akkuma kutaa biraatti dabarreen dubartiitu achi ture. Gooftaanis waa'ee ishee waan baay'ee natti hime maqaa ishee fi biyya lafa irraa eessa akka jiraachaa turte nan bare dubartiin kun yeroo umuriin ishee 15 ture tajaajiluuf waamamte yeroo sanas waaqayyo gooftaa ansi tajaajiluu hin geenye ani amma iyyuu mucaadha amma ani barumsa koo fixee eebbifamutti anaaf eeyyami jetteeni erga isheen barumsa fixee gooftaas ammas deebisee waame yeroos immoo amma heerumeera ijoollee koo guddisuu irratti xiyyeeffachuun qaba amma hin ta'u jetteen ijoollee ishees guddisuutti gad teesse erga ijoolleen ishee guddatanii maatii ofii isaanii godhatanii immoo ijoollee isheetti guddisuu filatte gooftaanis kana naan jedhe bara jireenya ishee hundumaattis ishee waamaan ture isheen garuu naaf hin abboomamne waamicha ishees ni didde itti fufee waamicha kee hin diddaa jedhee na gaafate anis waa'uu gooftaa hin didu garuu naaf salphaa mitiin jedheen innis deebisee ani si wajjin nan ta'a si keessa gooree kan dubbatu ani karaadha dhugaadha jireenyas ani sin gargaara sin gaggeessas naan jedhe anis bo'aa waadaan galeef kan ani jedhe tole gooftaa kan ana irratti ka'u haa ka'u ati akka anaa wajjin taatu ergan waadaanaaf galte maaliyyuu haa ta'u ittan fufa galgalli koosas ta'ee asittis yeroo bara baraa dabarsuu hin barbaaduun hin jedheen kun amma dhiyoo waan ani paastarii keenyatti himaa turedha waamicha waaqayyo jireenya koo irratti jiru raawwachuu waan ani barbaaduuf ittan fufa waaqayyo waa'ee jireenya koo waa anatti mul'iseera.
Dubartiin ammaa kun ni dulloomti, ni duuti. Si'ooltis gatamuu ishee abboomuu diduu isheefi. Sababa isheetiinis gara lubbuu 5,000 badeera. Hafuuronni hamoonis si'ool keessa jiranis mee naannoo kee ilaali. Namoonni as jiran kun baay'een sababii keetiif as dhufani isheedhaan jedhu. Isheenis ni boossi. Gara gooftaa ilaaltes waamicha kootiif abboomuu dhiisuu kootiif anaaf dhiisi yaa gooftaa. Deebii ati na irraa barbaadu siif deebisuu dhiisuu kootiifis naaf dhiisi jettiin turte. Har'a biyya lafaa irra namoota meeqatu haala akkasii keessa jira. Yeroo gooftaan isin waamu fi isin fo'atu abboomuutu isin irra jira. Anaan yeroo inni na waame waggaa 17 ture. Waa'ee macaafa qulqulluu waan tokkoyyuu hin beeku. Ergasiis hafuurri qulqulluutu xiqqoodhaan irraan jalaa na barsiisaa jira. Si'ool keessatti dubartiin kun waamicha ishee diduu isheetiif gooftaan araara kadhatti turte. Deebiin gooftaa garuu carraa kana kan biraa hin qabdu kan jedhu ture. Gooftaan imimmaaniin ta'e kan inni natti hime na diddaa si waameera si fo'adheera dubbii koos gara saba hundumaatti akka geessituuf hojjettu si godhadheera naan jedhe. Ergaa kana akka dhageessuuf waaqayyotu si filate. Namoonni baay'ee hin didani. Dubbii waaqayyoof abboomuu diduu isheetiif amma qalbii jijjiirratteetti. Garuu erga yeroon isheetti darbeeti. Mee amma maal akka ati gootu sin gaafadha. Waan gooftaan akka ati hojjettuuf si abboomeef tolee ni jetta. Warra badan akka barbaadduuf waaqayyo si fo'ate. Guutummaattis jaalala isaatti qabamnee akka jiraannuuf waan nu irraa barbaaduuf fedha isaa fiixaan baasuu qabna. Kanas goonee yeroo bara baraa fuuldura keenya jiru hundumaas argamuu isaa keessa jiraanna. Kana caalaas hin didiinaa fudhadhu. Hafuurri qulqulluus si gaggeessa. Nama miti waaqayyo mataa isaatu si gaggeessa. Mee ilaali dhiphinni dubartiin kun si'ool keessatti hafuurota hamootaan dhiphattu dhaabaa hin qabu. Atis itti fufaadha. Hafuuronni kun akka isheedhaan jedhani waaqayyo sitti dubbate si waameeras. Ati garuu isaaf abboomamuu kanaaf hin abboomamne. Kanaaf hamma bara baraatti asuma jiraatta jedhu. Dubartittii biraa yeroo deemne boocha qabachuu hin dandeenye. Gooftaas lallabuu barbaaduu dhiisuu kootiif akka inni dhiifama naaf godhuun gaafadhe. Lallaba wangeelaa maaliif akka inni dhaabuu barbaade siif galeera? Sababa namoonni tokko akka waan ani raajii sobduu ta'etti na hammeessaniif. Erga ani taatee kana arge garuu kana booddee hadheessuu isaanii dhimma tokkoyyuu hin qabu. Waan barbaadan yoo jedhan iyyuu ani sagalee isaa lallabuu ittuman fufa. Gooftaanis nama hin sodaatin ana sodaadhu. Ana irra ija kee kaawwadhu. Yaada isaaniif raafamtee hin yaaddayin naan jedhe. Kanaafuu maaliif yaada waaqayyoo dhiifnee yaada namootaatiif yaaddofna? Namoonni jireenya bara baraa nuuf kennuu hin danda'an. Kana kan danda'u Yesus qofaadha. Isa qofaatu aboo kana qaba. Yaada isaa qofaaf raafamaa. Kan namaa dhiisaa. Hadheessi namootaa yoo itti fufee iyyuu kun akka inni si qabuuf hin eeyyamin. Kun si hin dhaabin. Sobaan si hadheessuu isaanii jabaatee ka'uudhaaf siif haa ta'u. Yeroo seexanni namootaan fayyadamee waan hamaa si irratti dubbachiisu waaqayyoo immoo akka ati guddattuuf fuulduratti akka ati tarkaanfattuuf itti fayyadama. Rakkinni nu mudatu cimaa yoo ta'e iyyuu Yesus nu wajjin jira. Gidiraa kana keessatti inni harka nu qaba. Hamma dhuma baraattis isinii wajjinan jira nuun jedhee. Ameen. Ati baay'ees tuffanneerraa eenyu jira galmeekerraa nu gargaari kaayya gooftaa kamii karaan qajeelotaa nu oolchi iddoonataa nu gargaari kaayya gooftaa kamii karaan qajeelotaa nu oolchi iddoonataa. Gara kutaa Si'ool kan birootti. Dubartii kana biraa yeroo deemnu ariifadhee ba'ee sokkuun barbaade fiigee Si'ool keessaa ba'uuf. Gooftaan garuu deebisee jaalala namootaa baay'ee amma biyya lafaa irra jiranii qabbanaa'aa deemaa waan jiruuf garaan koo baay'ee nagadde. Qorumsa ciccimaa baay'eetu biyya lafaatti dhufaa jira.
namni si'a tokko na jaallachaa fi naaf hojjechaa ture sittan agarsiisanaan jedhe. Akkuma nuti kutaa kana biraan dhiyaanneen namtichi ni iyye gooftaa waaqa koo yeroo hundumaas jaallachaan ture yeroo hundumaas fedha kee raawwachuun barbaade garuu garaa walaalammiin qaban ture jireenya ani si wajjin qabaa tures dhaabbataa hin turre yeroo ani dubbii kee lallabu na gaggeessite anis yeroo siif abboomamaan ture deemsa keessa yeroo hundumaa si dhiiseen garaa karaa koo isa duraattan deebi'e yeroo ani garaa keetti deebuuttis immoo ati iddootti na deebifta jireenya koo qabee dhaabuu hin dandeenye sababii kanaafis of ajjeese jedhee iyye. Namtichi kun nama lubbuu ajjeese ture lubbuu ajjeesuun namaattis dhukaasuun yookiinis ulfa baasuun ofaa miti of ajjeesuunis lubbuu ajjeesuudha yoo of ajjeefte si'oolitti gatamta warri namoota ajjeesanii mootummaa waaqayyootti akka isaan hin galleef barreeffameera waan of ajjeeseef gara argama waaqayyootti hin fudhatamne maal akka ta'e bartee ati namoota waaqayyoof hojjechuu dadhaban sana keessaa tokko yoo taate itti fufuu hin dandeessu dadhabdeetta waaqayyo tajaajiluun sitti ulfaateera kun tarii sababii biyyi lafaa sitti ulfaateef ta'uu danda'a ani garuu sittan hima fedha fooniitiin mormi hafuurri qulqulluudhaanis gaggeeffame waaqayyo fedha isaatiin qabamtee akka jiraattuuf si gargaara kun itti gaafatamummaa paastarii yookiin eenyu iyyuu miti itti gaafatamummaa mataa keeti gaggeessuu hafuura qulqulluu irra dhaabbachuu qabda. Kami karang kajenota, nu ochi idolata, nu gargari kaya mufta. Kami karang kajenota, nu ochi idolata. Gara kutaa si'ool kan birootti. Kutaa sana dhiifnee baaneerra inni ammaa kun immoo baay'ee na naasise namoota wal lolaa jiran laman si'ool keessatti arge. Kun anaaf daawwannaa isa sadaffaadha kan akkasii kana garuu amma yoonaatti hin argine waldoota fakkeessitootaan guutuun danuudha namoonni waldaa keessatti gaarii fakkaatan garuu waanuma hundumaa irratti kan wallalan qarshii irratti wallalu miseensa waldaa irratti wallalu kanas itti fufiinsaan godhu fakkeessitoota lubbuun kan Kiristoos qarshiinis namaaf miti hojii mootummaa waaqayyootiif. Namoonni kun lamaan aarii guddaadhaan wallalu namoonni biroos dhufanii lolichaatti dabalamu yeroo isaan wallalan kanattis hafuuronni hamoo isaan dhiphisuu itti fufan gubaa abiddichaarraa kan ka'e dhiphina guddaa keessa turan dhiphinaanis ni iyyan ni caraanan gooftaas maaliif wallalu jedhee yoo angaafadheeyyuu inni garuu deebii anaaf hin deebifne anis gara namootaa sanatti hin deebi'een dhaabaa maaliif wallaltu dhiphina keessa jirtu garuu wallaltu anatti himaa maaliif as dhuftan beekuun barbaadeen jedhe namtichi gara koo ilaalee yeroo jalqabu wallaluun keenya nuti bakka kanaa ba'uu waan hin dandeenyeefidha asittis jireenya keenya isa lafaa irraa waliin tokkuma jedhe anis deebisee hin hubanne maal jechuu barbaadde naaf hin galleen jedheen maqaa kana bareera garuu himuu hin barbaadu itti dabalees waan baay'ee anaaf ibse kan inni naan jedhee yeroo lafa irra tureetti bu'aadhaaf wallalla miseensota waldaa gara keenyaa fiduudhaaf irratti wallalla namoota baay'ee akka isaan nu bira dhufaniif wallalla amma gaabbeera waaqayyos dhiifaman kadhadha jedhe namoonni sun ittuma fufanii wallalaa turani gooftaanis deebisee namoonni amanamummaadhaan naaf hojjechaa turan amma garuu gara bakka kanaatti fuula isaanii qajeelfatan jiru baay'ee biyya lafaarra jira akka isaan as hin dhufneef itti naaf himinaan jedhe. Kun dirqama kooti paastarootas akkasuma of eeggachiisaan jira bakka xiyyeeffannoo tajaajila ministirii bu'aaf hojjechaa ta'es dhaqee argeera paastaroonni qarshiidhaaf wallalanis jiru miseensota wal jalaa fuudhuufis wallolu kun sababuma namoonni si'ool keessatti wallalaa jiraniifidha bakka paastaroonni garaa isaanii guutuudhaanis ho'isanii waaqayyoon jaallatanis dhaqee argeera wangeelaaf jireenya isaanii dabarsanii kennuu fedhu qabu garuu paastaroonni fakkeessitoota ta'anis jiru hundumti isaanii miti. Garuu paastaroonni kun of tuulu akkasumas hojjettoonni wangeelaa akkas ta'anis jiru.
Waldoonni tokko tokko mootummaa waaqayyoof hojjechuu baay'ee jaallatu. Gaggeessitoonni tokko tokko garuu gara waldaa isaaniitti miseensota fudhachuu yeroo lolaa arguu baay'ee sodaachisaadha. Salphaanumatti waldaa isaanii miseensaan guutuu barbaadu. Lubbuun kan keenya miti, kan Yesus Kiristoos. Lubbuuwwan sababa kanaaf Si'ool jiran jiru. Waliin morkachuu keessa gad of deebisuun hin jiru. Waaqayyo akka nuti wal hirru hin barbaadu. Hundumti keenya akka tokko taanee walis akka gargaaru nurraa barbaada. Eessaa iyyuu yoo dhufte inni kun homaa miti. Faransaay yookiin Niiwoorkii taates homaa miti. Xaaliyaanis yoo dhufte ammas Hafuurri Qulqulluu tokkicha qabda. Tokko ta'uu qabna. Waaqayyo kana barbaada. Nutis dhagna tokko. Innis immoo mataa keenyadha. Dhagni tokko waan taaneef tokko ta'uu qabna. Hojii waaqayyoof jaalalaan tokko ta'uu. Akka warra dhumni isaanii Si'ool keessa ta'ee sanaa utuu hin taane walii keenyas jaallachuu qabna. Mee ilaalaa dhumni isaanii wal lolu jecha sodaachisaa waliin jechuu kun baay'ee na gaddisiise. Ergan kana argee baay'een boo'e. Namoonni meeqa wantoota lafarraa garaagaraaf wallalanuu isaanii waan an beekuuf kunis na gaddisiifnaan nan boo'e. Wanta tokko dhugumaan barbaachisoo fi waa'ee hafuuraaf wal hin lolinaa. Wantoota lafarraa garaagaraaf wal hin lolinaa. Eebba keenyaaf akka hin dhabneef seexana mataa isaa loluu qabna. Si'a tokko tokko eebba keenya argachuuf wallaansoo qabuu nu gaafata. Yaaqoob harkaan guutuu ergamichaa wajjin wallaansoo wal qabaa bule. Nuyi si'a tokko tokko akkasuma gochuu qabna. Lolli keenya eebba keenya fudhachuuf ta'uu qaba. Wantoota meeshaalee garaagaraaf wal hin lolinaa. Warri akkasii kun warra murteessoo miti. Inni nuti irratti wal loluu qabnu eebba waaqayyoof wal loluu fi wal qooduun garuu waaqayyo biraa miti. Bu'aa bara baraa namoota wal loluu fi qoodaa keessa turan arguun baay'ee na gaddisiise. Yeroo namoonni sun Si'ool keessatti wal lolaa turan utuu an ilaalaa jiru inni tokko dhufee yeroo gara biyya lafaatti deebitu namoonni akka isaan wal hin lolleef walitti hin qoonneefis itti naaf himinaan jedhe. Yoona tarii ati mul'inaan namoota wajjin walii galtee dhoksaattis immoo dubbii wal qoqqooduu uumaa jirta ta'a. Waaqayyo garuu kana si salphisuuf hin jiru, si sirreessaa jira. Garaa gaabbaa fi gadoof deebisees akka ati qabdu fedha. Cubbuu keetiif qalbii jijjiirradhu. Dogongora kanas irraa deebitee hin hojjetin. Waaqayyo argamuu isaa keessa akka nuti seenuu barbaada. Garuu qulqullummaadhaan deemuutu nurra jira. Nu olchi iddolata, nu gargaari kaya gufta. Kami karaan qajeelota, nu olchi iddolata. Gara kutaa Si'ool kan birootti. Si'ool keessatti wantoota garaagaraa hedduu ta'a. Namoota hollanan ergan arge wantoota kan biraa tokko iyyuu arguu hin barbaanne. Gooftaan akka inni achi keessaa na baasuufan gaafadhe. Utuu inni achi keessaa na baasaa jirus wanta tokkoon arge. Utuu achi keessaa hin bahin waaqayyo Si'ool keessatti hafuura namootaa amma biyya lafaa irra jiranii natti agarsiise. Namoonni kun hidhamanii kan jiran fi akka waan kutaa wayii keessa jiraniitti mul'atu. Mul'inaan kun mul'ata tajaajilaan kan biraa tokko utuu inni dhugaa ba'uu an dhagee waliin wal fakkaata. Si'ool keessatti shamarree aan lafatti beeku tokkoon arge. Kutaawwan sana keessaa isa tokko keessaa tan arge. Amma iyyuu garuu isheetti hin himinan jira. Sababiin isheettaan harkaa hin fudhanneefan yeroo kanatti akka an isheetti himuu hin qabne gooftaatu na hubachiise. Amma isheetti himuudhaaf yeroo waaqayyo ga'uuttan tura. Yeroo gooftaan akka an isheetti himuuf yeroo isaa tokko ga'uutti natti himuutti dhaqeen itti himu. Isheenis hiriyoota koo keessaadha. Mul'ata kana irraa kan hafe waa'ee ishee dhimma ani argee kana irrattis hin beeku. Akka mul'atichaatti kutaa sana keessatti kan argamteef cubbuudhaaf garba waan taateefidha. Anis gooftaadhaan yaa gooftaa anaaf hin galle. Namooti ujummoo guddaa keessatti kufuudhaan Si'ool keessatti lafa dhadhaa'an argaan ture. Garuu warri kan biroos salphaamumattas jiru jedheen. Kiristaanota garaa walaalamii yookaan yaadlamee gara bakka kanatti qajeelaa jiranis argeera. Naannoo sana ilaalee namoota baay'ee cubbuudhaan hidhamanii jiran arge. Gooftaanis shamarreen ati
argite cubbuu ejja keessa jiraatti garaa ishee keessattis haaloo qabattee jirti nagaa koo miti dhaqi isaanitti himinaan jedhe isaanitti sababiin gooftaa anaaf jedheef kutaa sana keessa ishee qofaa otoo hin taane namni an beeku kan biraanis turteetti lamaan isaanii kutaa garbummaa ani ittiin isaan arge sana keessa cubbuudhaan hidhamanii jiru gooftaanis itti fufee akka ani warra hidhaman hiikee birmaduu baasuuf barbaadu dhaqitti himi hidhaa isaanii keessaa hidhamanii irraa hiikee jireenya isaanii keessattis waan guddaa hojjechuun barbaadanaan jedhe anis tole gooftaa ittiin himan jedheen akkuma deemsa keenyatti fufnee namoota baay'ee kan waanjoo jala jiran arge kan nama gaddisiisu hundumti isaanii yeroo tokko waaqayyoon beeku turani gara bakka shamarree kan biraa tokko jirtu tan darbeera isheen jalqaba hiriyaa koo sana waliin haalumaan tokko keessa jiru isheenis bu'aa gooftaadhaan yaa gooftaa kana caalaas turuu hin dandeenye jetti gooftaanis deebisee anaan kun sammuu isheeti cubbuu abboomamuu diduu keessa jiraachaa jirti naan jedhe waa'ee ishee waan baay'ee natti mul'ise waan argite dhaqi shamarran kana lamaanitti himi naan jedhe ishee tokkotti himeera ishee kana garuu yeroo itti eegaan jira erga ani itti himeen booda garuu fudhachuu fi fudhachuu dhiisuun itti gaafatamummaa isaaniiti. waaqayyo warra garbummaa jala jiran birmaduu baasuu warra hidhamanis siikee gadhiisuu barbaada waaqayyo birmadummaa siif kennuuf garbummaa fi hidhaa jalaa si baasuu barbaada kana gochuuf ni danda'aadha ilaali kun dhugaadha haaloo qabachuun gara waanjootti qabamutti nama oofa jibbii hadhaa'ummaa fi miironni kana fakkaatan hundinuu gara bakka kanaatti nama geessu waaqayyo garaa kee sitti mul'isee akka ati of argitu dandeessu akka inni godhuuf kadhadhu maaltu garaa kee keessa jira akka cubbuun jiru utuu hin dhoksin gooftaan hidhaa waanjoo kana akka inni sirraa cabsuuf kadhadhu waaqayyo xaxaa sana sirraa hiikee hidhaa keessaa si baasa cubbuu hojjette tokko tokkoon himachuudhaan yeroo qalbii kee jijjiirratu gooftaan birmadummaa siif kenna garuu jalqaba cubbuu kee utuu hin haaliin tokko tokkoon himattee dhiifama gaafachuu qabda gooftaanis birmadummaa dhugaa siif kenna ati garuu dirqamatti qalbii kee jijjiirrachuutu sirraa eegama ammas irra deebi'een qalbii kee jijjiirrachuu qabda. Eenyutu dubbate barbaadadhu malee fuula isaa siif bal'isee jira maqaa isaa siif taraarisa si taraarama waaqayyo si taraarama gooftichi si taraarama ati sokki malee jarjartee gooftichoo singatu darbate ati sokki malee ariifattee waaqayyo sinniisuu dagatee araarrisaa baay'ee baay'ataa warra cubbamootaaf dhaabataa fayyisuu jaallata garaa jaalalaa siif qaba lafatti kuftee ol si qaba kaaseetu si dhaaba hamman baay'atullee cubbuun kee garaa hin jabaatu waamni kee dhufuudhaaf taa'e kee cabbii adiirra si taasisa jilbii jamaarra si mul'isa seenaa kee haarisa ariifattee sokkiin jarjartee jireenya kee bakkee kutattee tasuma raawwattee inni eeguu kan inni faa eebbi keenya jala si dhufaa goomata kee dhufaa si taraarama waaqayyo si taraarama gooftichi si taraarama ati sokki malee jarjartee gooftichoo singatu darbate ati sokki malee ariifattee waaqayyo sinniisuu dagatee. Si'ool keessaa ba'u. ergasii booda gooftaan achii ol si'ool keessaa na baasutti ka'e ujummoo guddaa dukkanaa'aa tokko keessaas baanee akka waan yaabbannootti ol ba'aa jirruuti akkuma mataarra baaneen karaa baay'eedhaan si'ooliin asii gadan ilaale si'ool baay'ee guddaadha akka karaa ilaalcha kootiittis si'ool asii gadi karaa walakkeessa isaa dhaabbadheen ilaalaan ture dabalees galaana ibiddaa argeera lachuu isaanii garaagara galaanni ibiddaa si'ool jala jira kun akka ani ittiin waan ani argee ibsuudha ibiddii fi saarfariin waan akka qabee teessoo isaa battee ta'ee baay'ee baay'isee guddaa ta'e keessa jirus arge qabee kana irrattis boca qaama namaa waan qabatutu jira qabeen sun galaana ibiddaati gooftaan galaana ibiddaa erga natti agarsiiseen booda achi keessaa baane isin warri sagalee kana
Na dhagaa jirtani mee dubbii kana akkan isinii waliin hirmaadhuuf naaf eeyyamaa. Waaqayyo dhuga qabeessa waan ta'eef ergaa kana isiniin geera. Kun nuti tajaajillu waaqa tolfamaa miti, waaqa du'aas miti, waaqa jiraataaf hojjenna. Isin ofii isaatii ani raawwadhee hin jijjiiramu. Ani bara baraan waaqa jiraataadha. Ani waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob, ani waaqa kaleessaa kanarraa fi kan baraabaraati. Ani hin jijjiiramne hin jijjiiramus naan jedhe. Waaqa guddaa akka tajaajilu hin dagatinaa. Dhugaaf hafuuraan argamuu isaa barbaada. Fakkeessitoota hin ta'inaa. Dhugaaf hafuuraan isaaf hojjedhaa. Waaqayyo tokkoon keessan haa eebbisu. Kami karang kajenota, nu ochi idolata, nu gargari kaya gufta. Kami karang kajenota, nu ochi idolata. Barreeffama iskiriinii viidiyoo sanaa irra ture. Yeroon fiigaa jira waaqayyo waldaan isaa qulqullummaadhaan akka adeemtu barbaada. Yeroon kamillee cubbuudhaan darbuu hin qabu. Yerochi ammadha. Yesuusiin akka gooftaa fi fayyisaa keessanitti fudhadhaa. Garaa keessan guutuudhaan isaaf hojjedhaa. Fedha koo raawwachuudhaaf hin dadhabin jedha gooftaan. Hin dadhabin dubbiin an kanan isitti hime mul'ataan kanan sitti agarsiise waan ani sitti agarsiise dubbachuu qabda. Barbaachisaadha. Paastoroonni gara kootti akka deebi'aniif barbaachisaadha. Paastoroonni waldaa ceephoodhaan sodaachisuu akka dhiisaniif sababni isaas waldaan tokko waanuma paastoriin ishee fakkaatti waan guddaa hojjechuun barbaada. Kanaaf anis barbaade mucaa koo waan ani sirraa eeguu fiixaan baasuu hin dadhabin waan ani sitti mul'ise hundumaa dubbachuu qabda. Addunyaa guututti waan ani sitti mul'ise himuu qabda. Addunyaa guututti sababni isaas gara qomoo adda addaattiin si erga. Waan ani sitti mul'ise lallabuudhaaf gara saba garaa garaa bira dhaqxa. Barbaachisaadha jedha gooftaan. Kan dubbachaa jiru ana hojjettuu koo kanaa manaa isheen mucaa agartuu kootiiti. Gad of deebisuu isheen qabdu isheettan fayyadama. Ergaa ani waldaa kootiif qabu akka isheen argituuf isheenan fudhadha. Ergaan kun paastorootaaf. Waldaan tokko fakkeenya paastorii isheeti hordofti. Waldoota baay'eetu jiru kan fo'aman garuu muraasa. Waraabbiin viidiyoo kanaa inni jalqabaa afaan Ispaanishiitiin yeroon itti waraabame adoolessa 6 bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Afaan Ingiliffaatti kan jijjiire Kaarl Eskvaam. Afaan Oromootti kan hiikameef waraabame caamsaa bara 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Focus Yuunivarsiitii Madda Walaabuu.